akkam jirtan viidiyoon tun akka barmootaatitti nama stock markeetii kan akka hujii godhatee irraa barattee gartee sa'a tokko loomicha guyyaa dalagee akkasitti if danda'ee biyya kana keessa jiraachuu biyyaaf bakka fedhe if jiraachuu if danda'ee jiraachuu barbaaduu fi viidiyoon tun akka barmootaatitti isinii ibsa. Anin waan kana ganna jaha muuxannoo irraa qaba. Amma full time dalagaan tiyya tana waan akka sa'a lama sadii dalagee waan akka 3,000 irraa 4,000 ji'atti kanarraa akka dalagaatitti irraa argadha. Kana duuba amma asirratti strategy yookaan akkamitti wanni kun danda'amti nama akka nama fahamee yookaan understand godhu asirratti isin ibsa. Taa'aa jala deema yoo waan kanarraa barachuu barbaadan. Strategiin kunin tokkoffaan kana how I use option to buy weekly income, akkamitti optionitti fayyadamee akka dalagaatitti mallaqa torbaan irraa argachuu danda'a. Ummati gariin ka stock markeetii stockii kana bitee eegee ji'a tokko yookaan gana tokko way akka gatiin ol kaatu fi eegee akkasitti mallaqa irraa argata. Ana immoo sanii miti kan irraa itti fayyadamu optionii I use optionii fayyadama torbaan weekly torbaan keessatti gatiin pricing stock markeetii ol kaatee fi ol kaatu dhabaattillee yookaan gaddeemtillee strategiin kunin kan kireessu kiraan kunin hin argadha akka gartee mallaqa torbaanitti kiraa hin argadha. Kun strategiin kunin waan jedhaniin kanama haarawaati waan kanarraa hin hubanne ka irraa hubachuuf deemu asirratti isin agarsiisa. Strategiin kun maal jedhaniin poor man's cover call jedhaniini maqaan lammaffaa MPCC jedhaniini why options are better than stocks. Optioniin maaliif stock irra bareeda? Lammaffaan isin agarsiisame waan optionii fi maaliin kunin mee kana yoo laalte amma kunin stockii yookaan kunin optionii waa lama wal bira jiraniin beekta. Kun amma ka kalarri isii buluun kunin stock jedhaniini kunin ammoo option jedhaniin lamaan san. So wayita irraa waan kanarraa haasofnu amma yoo atin bittaa eeyna adda addaati jechuudha. Amma yoo stockaan yoo bite wayita asirra bitu gatiin illeen hin heddummaatti takka. Lammaffaan wayita gatiin pricing kun ol kaate yoo sin let's say yoo doolari tokko ol kaate mallaqi atin sira qabu doolaruma tokkocha san wata doolarri agarte wayita bittullee amma yoo kana 100 bitu barbaade abbaan 100 mallaqa hedduu barbaachifti. Abbaa 100 doolara 33 akkasii miti. Amma saniif duuba mallaqa hedduu barbaachifti. Lammaffaan wayita gatiin isii doolari tokko ol deemte gatiin ati argattullee doolaruma tokko jechuun mallaqa hedduu hiitee sirraa teettiini saniif optionii irra wayya. Optionii yoo si agarsiisa asirratti optionii ammoo yoo bitte gannatti jechuun amma yoo kana optionii dura hin bittu hin kireefta jechuun guyyaa tokkorra haga ganna 2-3 illee kireessa hundeette garuu gatiin asitti baaftu diqqoo haga gamma san irratti mee ganna tokkoof yoo kireefte
ganna tokkoof yoo kireefte gatiin amma staakiin kun gatiin isaa amma 333 jirti. Ati amma asii yoo bitte kun amma ganna tokkoo fi daltaan tana yoo daltaa 62 saniif bitte kun ganna tokko jechuu in kireefta beeta in bittu in kireefta. So itti kireeftu ganna tokko duudii onaat itti baaftu $6,000 reefuun qabattaame staakiin 33 moo akkas gaafatti miti. Kun amma laal waan qallaaliittiin in kireefta akkuma nama deemee buldingii dheeraa kana kireesse ganna tokkoof jechuu kunin in bittu in kireefta miti si galte. So jiram isaanii kana kun ammoo ammallee kun optionii yoo pricein tokko doolari tokko itti dabalame yookaan doolari tokkoon ol kaate 100 taate jechuudha 100 taate multiplier waan taateef abbaa 100 waan taateef abbaa 100 doolari 6,000 itti baafte. Guruu ammoo deebiin mallaa kanarraa wayita gatiin ol kaate itti argattu $100. Ammallee gatiin ol kaateef ol kaaduu baattellee kana deebitee kireefta torbaaniin yookaan guyyaan kireefta. Rent jechuun kiraa miti. Kiraa mallaqa kiraa irraa guurattu sanitti irra wayya kaan ammoo kireessuu hin dandeettu. Kan amma laal in kireefta kiraan akkam kireefta amma yoo kana amma asirra bitte kanaan bitte wayita bittee irraa baate itti deebite torban kireefta. Amma laa guyyaa amma kana yoo guyyaa lamaaf kireefte guyyaa lama jechuun haga Janaawarii 30tti in kireeftamee guyyuma kanaaf kireefta. As tuyxa wayita kireeftu daltaa kana nambara kana 30 gadi kireefta nambara samartee kiraan mallaqa sii kennamu immoo kana jechuun mallaqa kana hedduu amma yoo gatiin amma warri kun irra jiru kana daltaa 30tti yoo kireefte guyyaa lama keessatti doolara amma yoo yoo kireeftu as tuyxa daltaa 29 tuyxa gatiin amma kana irraa olitti jechuun akka ittiin dhiyaanne gatiin amma 333 jirtaa miti. Ati ammoo 340 gatii asi jirtu kireefte jechuu kiyya. So as tuyxa in kireefta wayita akkas tuyxu kana gabbaya guyyuma lamaaf kireeftaa si galteemi. So wayita akkana olii hiiksite kunan bitu jechuun mallaqa itti baafte jechuudha. Gurguru jechuun mallaqa sii kennan. So gurgura tuyxa kanalleen time in force kana irraa jijjiirta akkana good into cancel jechuun good into cancel tuyxa GTC amma guyyaa lamaaf gurgura kireessuun wanni isaan sii baasan $404 fi $24 fi saantima 94 sigaltee akkas jechuudha. Guyyaa lama every 2 days guyyaa lammaffaa maraayyuu hagana godhuu dandeetta sigaltee. Guyyaa amma kun amma guyyuma lamaaf jechuudha. Akka nama guyyaa maraayyuu $200 walakka argatuuti jechuudha. 212 waan akkasiiti every day yookaan guyyaa maraayyuu. Kiraa kana waan kireeftee mallaqa irraa argattu kana staakiin ka'atamma kaan ganna tokko kireefteen qabattame akkanuma mana kireessuuti. Kana ammoo guyyaan
kireefta kiraa maarkeetti kireefta maarkeettiin kun doolara 429 baafti guyyaa lamaaf si galteemi jijjiiramni isaan duuba optionii fi staakiin jijjiiramni si kana ibaa staak yoo staaka taate staaka bittee dura mallaa guddaa si gaafatti 30,033 akkasii miti karaan ati mallaqatti tolchuu dandeettu staaka irratti yoo gatiin ol kaate bicha yoo gatiin ol hin kaayin yookaan yoo gatiin gad deebite waa takka 30,033 san ati baafte qabdee teettiin jechuun mallaqa hedduu qabdee teettiin gatiin ati baafte fi waan ati argattu agartee illaaffatti agartee yoo kaampuni bareeda taate haati qaattaa guddattu oluma deemti slowly yookaan gannaan ji'aan yookaan torbaan garuu wanni atiin optionii kana waan kireeftuufi kiraa sanitti mallaqa qajeelatti mallaqa guddaa irraa argatta and optioniin ammoo option allow you to get pay for the time optioniin bittee yeroo bittee wayitati bitoon ta'in inkireefta yeroo ati kireeftee teettuun san waan ammallee deebitee guyyaan kireeftuufi mallaqa yeroo saniif mallaqa irraa argatta gatiin ol kaateef gaddeemtellee irran keen jechuun waan ati kireefteen suniin kiraa san yeroo ati kireeftan mallaqa baankii akaawuntii si naqamti galte watati hayyee inkireesettee tuute bakka san tuute mallaqi baankii si naqamti galte price movementiin irran keen pricing gad deemteef ol deemtellee kiraa kan keessan waa takka affecting gootu yookaan hin dhaabatu saniif staakiin optioniin staakii irra bareeda irra wayya strategiin kun akkas jedhaniin let's see instead of let's see eessa jirrati na jala ol kaate like slow call yeah, instead of waiting for growth, I collect income repeatedly by selling options. Selling jechuun sila renting jechuun. Amma yoo staakii kana yoo bitte akkuma amma reef laallesuun 33 baaftee yoo bitteen akka wanni sun gatiin isaa ol kaatu eegurra I collect income repeatedly by renting options. Ka kireessu san ammallee guyyaan kireesse akka nama mana guddaa tokko kireesse yookaan apartmentii kireesse bizinesii guddaa kireesse mallaqa ji'aan irraa argadhu amma yoo buldingii guddaa tokko ganna tokkoof kireefte ummata achi keessa bizinesii godhatullee ji'aan itti kireeftaa miti mallaqa achirraa guurtu saniin waan atiin ganna tokko kiraa mana sanati ganna tokko fuute san waanuma ji'aan ummata kanarraa guurtu saniin baafta kun ammoo waa takkaayyuu hin baaftu wayituma duraa kiraa duraa san bichaa baafta ka deebitee ammaatiin ummata kireeftee mallaqa argattu suniin kan keeti agartee and then PC, what's PC, what's PMCC? PMCC damee lama qabdi. Dameen tokkoffaan ganna tokkoof kireefta. Staakii kana in renti goota ganna tokkoofatiin akkanuma mana renti godhu. Tunin akkuma waan this act like owning stocks. Akkuma nama staakii san oonii goote yookaan bitteeti
yeroo garuu mallaqa itti baaftu xiqqaa akkuma laallee garrasan optionii 6,000 baafta bittatti ammoo 33,000 baaftaa miti adda galtee miti garuu ammoo lammaffaan second short selling sunin sila renti ta'uu qabdi rent so I rent short term call options again as every day guyyaa maraayyuu shortii san ka ganna tokko kireefte san guyyaa guyyaan deemtee waan kireeftuufi mallaqa san guyyaa yookaan torbaan waan mallaqa san irraa argattuufi mallaqa itti argattuun sun premium jedhaniini premium akka inshuransiiti directly mallaqa baankii sii naqamti kanaaf irra wayyaa jechuudha. Think of it like this akka kanaatitti yaadi the long call is engine kiraan ati ganna tokkoof itti baaftee 6,000 sun ati ganna tokkoof itti baaftee kireefteen sunin akka manaatti yookaan akka injiiniitti. Short call is a weekly paycheck. Kaatammoo guyyaa guyyaan kireefte sunin mallaqa sii argamu sunin akka mallaqa dalaga irraa argamuuti. Agartee? Why this is safer than buying naked call. Naked calling kunin si agarsiisa asirratti. Naked calling kunillee strategy biraati. Amma naked calling for example yoo atin kanaan alatti option kana keessatti yoo kireefte akkuma ganna tokkoof yoo kireefte let's say yoo ganna tokkoof kireefte 6,000 san itti baafte 6,000 kana itti baafte yoo ammoo torbaaniin inkireesin kunin gartee yoo gatiin waan kanaa kunin gaddeemte waan ati torbaan kireeftee mallaqa irraa keesha guuchachuutti hin jirtu jechuun akkasiin torbaan gurgurtee waan akka 400 guyyaa lamaaf torbaan tokko keessatti waan akka $1,500 akkas yoo guyyaa lama sadii guyyaa maraayyuu kireefte jechuudha mallaqa hedduu irraa argachuu dhiiftee yoo kanuma bittee kun naked call jechuun wanni hin qabdu protection hin qabdu jechuudha torbaan gurguruun sunin protection isii taati yoo boodaratti wanni sunin stackiin sunin pricing sun gad deebite waan ati already yeroo maraayyuu guyyaan gurgurtee 400 irraa guruu jirtuu fi yoo aga feete price sun gad deebitellee isin hammeessitu yoo ammoo naked call yoo goote yoo kana kireeftee ganna tokkoof kireeftee ammoo yoo rent yookaan torbaan hin kireessin yoo gartee optioniin sun gatiin isii gad deebite hamtu saniif jettidu nami jalqaba irratti waan kanarraa jalqabu mallaqa hedduu luuzii godha yookaan mallaqa hedduu kasaaraa seena because ganna tokko yookaan guyyaa tokko lamatti kireesse deebi'ee rentii yeroo dheertuuf hin kennu jechuudha amma yoo ati yoo torbaan tokko bichaaf yoo kireefte ganna tokko kireefte inni guyyaan uummata biratti kireeftu dhiifte akka warri jedhu kanatti yoo atiin torbaan tokko bichaaf kireefte ifii kan keeti kireefte akkasuma dhiifte yeroon gabaabduu waan taateef maarkeettiin yeroo dheertuu ifi waan hin kenniniifi
kasaaraa seenuu dandeetta jechuudha. Time decay waan jedhan jira. Time decay yoo ati nama bittaa taate nama bituu taate yoo bittee ammallee deebitee bituu dontanii kireeftee yoo ammallee itti deebitee torbaan yookaan guyyaa guyyaan deebitee uummata biraatiin kireessin waa lamaan ta'u yeroo takkatti yoo hin godhin maarkeetii yoo si garagalte agartee kasaaraa seenuu dandeetti jechuu isaaniiti. With PC time decay works for you. Yoo ati PC kana goote PC jechuun gana tokko kireeftee eden torbaan kireefte malee itti deebitee duuba. Qaamati gana tokko kireefte san deebitee torbaaniif kireeftee akkasii mala guuratta. Si galtee kanaafi aniin akkuma agartu kana doolara hujii kanaaf jalqabe ani fi kiyyaayyuu agartee hujii dalagurraa kana irra wayye amma anin ganna kanarraa jalqabe hujii maraayyuu dhiise hujii ammoo anin duraan godhuu ture sa'a 10 dalagee sa'a 8 dalagee wannan boodara irraa argadhu waan akka 5,000 fa'a hujii jechuu kiyya hujii tiraaqa fa'a hujii adda addaa kana ammoo kanama isin himu kana akkuma isin agartan kana option jettii miti ani stock kan bitu ko stock faayidaa waan hin qabneef option irraa akkuma agartan kana ji'a kana keessatti ji'a janawaarii keessa jirra amma nu bira 6,000 fi hin dhumanne kan ji'i kun ammallee amma guyyaan kun 28 jirti 28 kana keessarra 6,216 mallaqa agartee asirratti kana keessa argadhe anin murtiin kiyya jechuun planning kiyya yookaan waan irratti dalaguu deemu fuulduratti kanuma bicha hojii biraa tokkollee godhuun barbaadu hin fedhu maal godha hojii biraa planning kiyya 3,000 irraa ji'atti haga 4,500 tolchuu planning kiyya kana waan achi oli yoo irra dabalame marruyyuu akka boonesitti yookaan akka faayidaa irra guddooti akkana anamma viidiyoo lammaffaati irratti afaanuma oromootiin akkamitti biteetumaa yookaan ana waan kana wayitatti seenee optionii kana torbaan wanni godhu kireessu isin agarsiisuu danda'a. Ammallee wanni kun amma laal piraayisiin gaddeemtu kana fa'a sun isin irrifachiisiin kana kamumarraayyuu waan ishii kan keetii tolchuu dandeettu waan kana yoo baratte anamma akka tolchamee si agarsiisame kana amma laali kana beekatiisi 1,117 miti gatii san qaabadhu waan isin akka hagasiin gaddeemte amma hagam 540 agartee akkamitti tolchuu danda'an kana gatii san oliiksuu danda'an akkami oliiksita kana deemtee roolii tuyita as tuyita roolii kana yoo tuyite maal rooliin tun maal jechuu amma laal gatiin piraayisiin stakii kanaa kunin 1,121 jirti fi saantimii 67 gatiin wanni sun itti jirtu 1,117 miti so maal godhare mallaqa 400 fi 540 san kan negatiif reetu san irra guddoo argachuufi kana irra dabalame akka gartee negatiif san keessa bahu if godhuu danda'a suma irratti ifi kiyyaa fi baasuu danda'a si agarsiisu irratti maal godhare piraayisiin amma gatiin amma warri kun irra jirtu kana
ol hiiksa eessa ol hiiksa piraayisii dhibba itti ol hiiksa eessa agarsiisa akka roolii kanarra tuqa click on this and then maal jetti gatiin amma wanni kun irra jirtu kunin asi jirti kana ol hiiksa yoo an ol hiikse achitti yoo godhame asitti yoo godhu yoo fedhe maal taati duuba sunin mallaqaanin itti argadhu laale ol hiiksuu sanirra credit jechuun mallaqa naa baafamtu waan gatii san ol hiikseef 2,000 doolara 64 akaawuntii yookaan kiyyarra irra dabalama maaliif haga an negatiivii san negatiivii amreef achirraa gadu kun dhibba 540 sani kanatti irra guddaa miti akkanaan fix godhuu danda'a akkanatti manaaji godhuu danda'an jechuu kiyya ammallee maaliif akkasiin negatiif taate wayita ati gurgurtu namsi agarsiisame wayita atiin gurgurtu anamma wayita ati gurgurtu kun amma in gurgure kun amma 600 gurgure miti jechuun increase 600 increase gatii mallaqa ani itti kireesse kana istakii kana hagamiin bite 1,100 bitee miti hagamii kireesseen gatiin ani itti kireesseen 1,117 kireesse gatii ani itti kireesse san bira ol baateerti akkuma asirra agartu kuni akkana ol kaate miti maal godhayaan kana ol hiiksa 1,117 kana 1,121 kana ol hiiksa yoo kana ol hiikse mallaqa asirratti amma negatiivii mul'attu kunin paazitiivii tahuu dhiisi 2,000 taati 2,000 doolara 94 moo akkas jettee mireef hagasitti negatiivii kana paazitiivii godhuu dandeetti waan kana godha amma bor yoo asirratti deebitee ilaaltan akkas godha waan kana irra baradhaa fahamaa buuggee hedduu jira viidiyoo hedduu jira afaan ingilishii afaan oromoo irraa baradhaa itti fayyadamaa isin jira haga yeroo bira walitti deebinutti viidiyoo next viidiyoon akka kana itti fix godhuu danda'u bor wayita la maarkeetti nuu banamte viidiyoo tolchee agarsiisa haga walitti deebinutti guyyaa gaarii halkan gaarii